Joya kam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya nagaa keessanii ani nagaa koodha. Maarree gaarras viidiyoo biraadhaan walitti deebinee jirra. Egaa viidiyoon keenya irraa kan nama bohaarsu, kan nama bashannansiisu, kan irraa baratamudha waan ta'eef namoonni viidiyoo kana ilaaltan hundi keessanii viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii godhaa ni jajjabeessaa isiniin jedha. Warroonni sabskiraaybii godhan immoo sabskiraaybii gochuun gara maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Walumaan gara viidiyoo keenyatti dabarru. Irko, jaalalleen keenyudha. Tiyyaa kooree labbaa tiyyaa. Isa dhugaa. Tiyya, ati garuu takka miidiyaatti dhiyaattee beektaa? Maalan beekaa sodaadheera. Hin sodaatin. Amma miidiyaatti isin dhiyeessaa intarviiyuu tokko taatu kanaafiyyuu hin sodaatinaa isiniin jedha. Garuu isin akkamitti wal bartan? Egaa beekna akkamitti akka wal barre. Yaadattaa yeroo maarree beeksisa naanneechitti wal barre. Hojii barbaachuuttan isi argadheemu. Kanaafiyyuu gaaffii tokko gaaffii intarviiyuun dhufa jettanii yaaddan sirriitti qophaa'aa mari'adhaa hambeen deebi'aa mastiin. Kanaaf mucaan obboleettii Armee Adaadaa Hirkoo isheen lammaffaan waggaa meeqatti mana barumsaa galte? Waa'ee keetii kun? Jechuun naannoo koo baruu barbaadu. Namni si'ana hawaasi si'ana jireenya kee baruu barbaada. Kan kee miti waa'ee tira keetii yuutuubareetti tokko. Waan tokko irraa fadhee waan achi taasaamu tokko isaa hundasaa sirriitti shaakalaa tolee. Achitti waan haasa'amu jedhaniga. Xiqqoo ishee waanuma uummataaf ta'u waanuma gaggaarii qofaa ta'e sobiima. Hin barbaachisa taanaan xiqqoo sobiima. Jechuun sobas miti maala nama gaariidha. Gaarummaa keellee naasaa? Sobuun garuu barbaachisaa natti hin fakkaatu maaliif sobi? Jechuun koo gaarummaa yeroo haasoftu eeggachaa haasee jechuu fedhe. Jireenyaa fi miidiyaan garaagarii jedhani. Tiyyuu koo ati hin beektu dhiis ati jaalala qofa beekta. Ati ana jaallachuu qofa beektan ati ana irratti duutaamti iyyuu ammatti eessattan du'a jettee yaaddayini ana irratti duutaamti. Isa dhugaa jira anas ajjeesaamti jaalala qofa. Maree keessatti qorameera tole garuu immoo jechuudhaan tiyya keessumaati sobiin barbaachisu tole namni tokko akka waa tokko sobi tole. Dhugaa yoo sobuu baannee gaariidha maafsiiti namni dogoggora namaarraas hin barata gaarummaa qofarraan baratu namni. Jireenyuma keenya yoo naasee gaariidha. Sitti fakkaatu waan jiraannu naasaa. Maal ani soo nama jaallatamaadha. An jaallatama. Malee seenyummaa keenyaa isaatti seenyummaa makaasee. Maal sila amma kana maal na biraa fuutati. Utuu namni meeqa si rakkisuusi. Isa dhugaan siin jedha. Ati natti maxxantee mati. Maxxantuu natti taatee mati. Tiyya garooti waan sodaatu natti fakkaachaa harta. Xiqqoo sodaadheera. Sodaatiin. Irko sirriitti gorsime tiyyaa sodaateetti fakkaata. Garuu eenyufaatti miti akka intarviiyuu taatu. Warra baadiyyaatti si meeraama. Ganda guutuutu naannee na ilaaluuf jedha. Irkoo dhugumaa baalchaa saafoo TV irratti dhiyaachuuf jedhanii. Gaafa yoomitti himtee? Gaddan bilbilee fi itti mee gaafa roobii kanan itti mee bilbilee. Roobii kana itti mee ni qophaa dilbatatti tamsaasa kallattiidhaan darbinaaniif tiyyaan yeroo hin jedhu kamisa ganama ibsaa balleessan jedha. Maaliif balleessanii rakkoo jira moo? Eenyu gamtaatu hojjetaa waajjira ibsaa achii keessa. Iyya adiraakeelaa Irkoo sirriitti barsiif. Bakkuma argatti kaakkaa deema gannaqaa deema waan ta'eef achis qiraatti nu salphisaa laata jedhee yaadda waan ta'eef adiraakee sirriitti nu gorsi tole. Baay'ee natti tola isa dhugaan. Ammati isa booddeetti deebinaati. Ammachitti garuu tasgabbaa'ee haasa'e hin ariifatini. Hin soobin. Maali? Soobin jiru. Dhugaa dubbannee lafa nutti dhiyee bulla. Achi istuudiyoo sanallee buluu dandeenya dhugaa dubbannee. Joya akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya nagaa keessanii nuti nagaa keenya maarree gaarrasii keessummoota jajjaboo akka biyyaatti nuti jaalannuuf nuti abdannu tokko qabadhe isiniif dhiyaadheen jira. Egaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jedha. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraaybii gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaan isiniin jedha. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa. Tole keessummoota keenya baga nagaan dhuftan isiniin jenneerra. Baga nagaan nu eeddan. Baga nagaan nu eeddan ulfaata. Dibaabee kana yeroo tiyyaa wajjin deemtu yeroo baay'ee qabattee deemtan maaliifi? Egaa dibaabee isheerra qabeen dhufe dibaabee tiyyaarra qabeen dhufe aduun akka ittiin buune roobni akka ittiin buune haasaan namoota guddisa badanii tokkos akka ittiin buune irra qabaan deemu. Mee tiyyaa kanaa wajjin akkamitti wal bartan? Egaa tiyyuu koo kanaa wajjin walan bareen jedhu gaazexeessa. Dhugaadhaan utuun karaarra deemu warqeerra ejjedha. Warqeerra ni jedhee tuun taane hojii barbaachatti wal barre hojii wayii dhaabbati tokko hojii beeksisa baaseenaan beeksisicha dorgomuudhaan tiyyuu kana wajjin achi booddee achitti utuma achitti walii wajjin dorgomnuun bilbila see fudhadhe. Tole erga fudhattee maal goote mee uummata kana duratti dubbadhu? Fudhadhee har'a nan dubbadha uummata duratti.
yoo darbite naa bilbilta yoo hin darbe siin bilbila abbaanumti dhufee argee walii bilbilu jennee achii booddee galgala gara waggaa tokkoofan gaafadhe. Tole erga hojicha argame yoo. Hojicha erga isaan nama qacaran iyyuu ji'a 9-8 darbeera achii booddee anuu ittuman fufee gaa. Tole sana booddee maaltu ta'e? Kana irratti ishee wajjin bilbilu isheenis akkana jaallachuu taate anis akka jaallachuun ta'e akkanatti siquu taate akkatti siquun ta'e akka walitti siquu taane akkuma amma jirru taane gaa. Tole mee asumaan abbaatiyyaatiin maal jechuu barbaadda? Koloneel Abbaatiyyaa. Tole ati barreessaa kitaabaati jechuu dhageera. Yeroo kitaaba barreessite sana keessa mudannoo akkamitti mudate kana nuuf qoodime? Yeroon qola kitaabaa barreesse tokko durbi 2-3 tokko yaaliin irratti taasisaniiru. Garuu hin fashala yaalichi hin taane anu. Cicheen itti hafe tiyyaatti. Cichoomin. Amala tiyyaa keessaati maal jaalatta yeroo baay'ee? Obsasi. Dhugaa jechuuf obsa tiyyaa utuu namni qabaate namni biyya kana utuu qabaateeti waa meeqa danda'a? Obsi ishee dhagaa affeela. Dhagaa affeela jedhama. Obsi dhagaa affeela. Dhagaa affeela amma ammaatti dhagaa affeeluuf yaallee garuu obsa baay'ee qabdi. Tiyya mee'atti immoo amala hirkoo keessa maal jaallattame? Hirkoo waan jaallatamu baay'ee qaba gaa. Akkuma isin beektan baay'ee nama qulqulluudha. Nama keessa isaatii homaa hin qabnedha. Xiqqooma gowwummaa qaba malee baay'ee nama qulqulluudha. Baay'ee tokko. Gowwaa? Ilmoo dhiiraatiin gowwaa hin jedhamu tole? Ammeenyaaf tutuu hin taane gowwaadha jechuun koo garraamiima akkuma itti dhufetti taasa'a. Namni immoo si hubatu si galee. Tiyya. Tiyya. Kana tiyya. Si'a meeqan obsee bisa dhugaan siin jedhan. Nama duratti naqaanesite kana booddee ija keessi arguun barbaadu. Nama abshaala barbaadu. Rakkina qabu. Ati galatoomti. Interviewin ada aku untuk orang puasa mau malu dah. Hah? Irko miti kun. Irko. Intau jenne walta jidi ne ban. Tiya kam gote bate. La wasi jijal kaba gari ma yaane. Achi bode tiyan mo carra kana fayyadamteetu namni du barbaadena. Amma nishena achitti nishayaatu anan gowwaadha nan ditte nama abshaala barbaadachuu isheeti. Naga yani mo obsani tiyaaf qabumo. Asna. Gowwaasin jette tiyan. Wayyo. Maal gote bate re? Achittan ija isheetitti men lammata si arguun barbaadu dhiisee ba'e. Ati garuu sirrii ma gowwaadha? An gowwaa miti. An sanyii dhuguma baalcha saafoo hirgooti. Halloo. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya har'aa kana fakkaata ture akkasumatti gammadaniif irraa baratan abdii guddaa isinirraa qaba. Egaa viidiyoo biraadhaan nama walitti deebinutti nagaannaa turaa isiniin jedha. Warroonni viidiyoo kana laayikii godhaa, sheerii, koomentii naa godhaa isiniin jedha. YouTube kana immoo subscribe gochuun irraanfatinaa galatoomaa isiniin jaalladha. Isin jaallatamtoota.